Hordoftoota Oromiyaa News Network akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjinan immoo Tabsaa'ee Dheeressaati. Guyyaan gootota Oromoo yeroo jalqabaatiif walakkeessa Oromiyaa magaalaa Ambootti haala ho'aa ta'een kabajamaa oole. Biyya kaleessarraa kaasee isa duras biyyoo bakka adda addaatti biyya keessatti biyya alaatti ammallee amma torban dhufu kanaattu keessaa biyyoota ambaa kanatti ayyaaneffamuuf saganteeffamee itti fufee keessaa inni biyya keessatti yeroo jalqabaatiif haala ho'aa akkasii kanaan ayyaaneffame kun wadaaja qabsoo bilisummaa Oromoo biratti akkamitti ilaalama laata diinota qabsoo bilisummaa Oromoo bilattoo kan dhiibbaa akkamii qabaata laata negatiiv positive dhaabni olaantummaadhaan biyyattii bulchaa jiru guyyaa har'arraa kaasee jechaan Ihaadig yookaan Addawawiin har'arraa jalqabeetiyyuu walgahii dhaabbata madabanyaa sibsabaasaa geggeessuutti jira. Waan qabataniitti seenaan hanga tokko quba qabna beekna waan mul'achaa ture waggaa tokkoon darban maal qabatanii gadi ba'u laata. Karaa biraatiin immoo biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Sudaan keessatti waggaa 30 booda gartuun paartiin pirezidaantichi akka olaantummaadhaan biyyattii bulchaa turanii aangorraa bu'anii humni waraanaa biyyattii aangoo qabatee jira. Akka hubatamutti garaagarummaan haga sanan jiru paartiinis paartii tokkoon duratti biyyattii bulchuu waraanni kunis waraanuma paartii sanaan geggeeffamaa ture kan jedhu uummanni karaatti ba'us itti fufeetu jira. Kan sana yoo tun taane keessaa waggaa 28 darban kana paartii olaantummaadhaan Itoophiyaa bulche kana wajjin walitti hidhannaa jabaa uumuudhaan dhiibbaa guddaa addarummaan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti keessaa immoo olaantummaa adda ta'e paartii Hewwaat wajjin uumuun sadarkaa pirezidaantichi kallattiin balalanii maqalee deemu gayeetiyyuu lafa faakutanii walii kennuu kanaanii walitti hidhannaa jabaa ture kunoo kana booda akkam ta'a laata kan jettuuf qabxilee kan biraa kakaafnee mari'achuu fi keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kun isiniif sagantaa kanaaf isaaraa miti. Obbo Kumsaa Buraayyuu Perz Awustiraaliyaadhaati. Obbo Kumsaan hayyuu poolitikaa xiinxalaa poolitikaati. Barreessaadha ogummaa gaazexeessummaa sin qaba. Egaa isin akkaan waliin turtan kabajaan sin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Obbo Kumsaa hunda dura yeroo keetii baay'ee galatoomisin jedha. Egaa naannoon keessan Awustiraaliyaadhaa yoo jalqabee egaa guyyaan gootota Oromoo kabajamaa jira. Oromiyaa keessatti immoo yeroo jalqabaatiif haala nu hundumtuu faana bu'aa turreen haala baay'ee gammachiisaa ta'een magaalaa Ambootti kabajamaa ture. Egaa kaleessa ta'eera mul'allu Itoophiyaatti nuufillee har'a jedhama. Waan kana akkamitti ilaalte isaan jalqabnu akkamitti ilaalama laata wadaaja qabsoo bilisummaa Oromoo biratti uummatichattuu miira akkamii uuma laata diinota qabsoo bilisummaa Oromoo biratti akkamitti ilaalama laata. Galatoomi tasfaa irraa deebitee carraa kana naa kennuu keetii fi dhugaadhuma akkuma jettee guyyaa seena qabeessa guyyaa gootota Oromooti guyyaa qabsaa'ota keenyaati guyyaa wareegamtoota keenyaati. Guyyichi guyyaadhaan kan miti torban guutuudhaaf deema. Akkuma ammallee gaa namoota baay'ee biratti iyyuu beekameera. Akkuma bilisummaa Oromoo ibsetti guyyaan kun 1980 irraa jalqabeetu hanga irraa kabajamaa as dhufe. Yaadatta tasfaa'ee gaafa biyya turre 1991, 92, 93 keessumaa 93, 94, 95 fa'aa keessa haala baay'ee dhokataa ta'een dhoksaadhaan koodiidhaan mana shayii keessatti mana nyaataa keessatti yuunivarsiitii keessatti doormii keessatti dhoksaadhaan kabajamaa ture haala sanaa dabarsaa ture
arraa mookno galanni wareegamtoota keenyaaf haa ta'u dhoksaa tokko malee alaabaan bilisummaa Oromoo handhuura Oromiyaa keessatti yaabbataa jirti. Ijoolleen Oromoo, ilmaan Oromoo wareegamtoota isaanii, hangaftoota isaanii, warroota qabsoo kana jalqaba isaaniif heere agartee kunoo baa amma dhiyaatti kaabaa amma kibbaatti sodaa tokko malee dhoksaa tokko malee kabajaa jiru. Arraa innaa akka jennu gaa Tasfaayee miiraa lamaa yaadanna guyyaa kana yeroo hundumaayyuu akkasii kabaranaa immoo miiraa addaatii nu yaadachuu hin dandeenya. Miiraan inni tokko miiraadhuma beekamaadha, miiraa gaddaati. Wareegamtoota keenyatti, qaroowwan keenyatti, beektotoota keenyatti nu jalaati wareegame, nu jalaati qisaasame, saba keenyatti beekaasaa dhabee, murataasaa dhabee, jabnaasaa dhabee kun akka gaddaatti bifa gaddaatti yaadannachaa dhabisa loos akkasii yaadannachaa kun gama tokko. Gama kaaniin kan nuti yaadannu immoo gammachuu guddaadhaan keessaayyuu barana. Maaliif inni isaan itti wareegaman, inni isaan itti dhuman, inni isaan itti biyyoo nyaatan, inni itti lafeen isaanii tun awwaalamiin gammoojjii keessatti abiddaan gubataa jiraate hojiirra oolee ifti tokko nu mul'ateera jecha. Arra ifa kana agarra. Arra addatti handhuura qabsoo bilisummaa Oromoo handhuura diddaa gabrummaa kan taate Amboo keessatti Haayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ennaanni dhaqee saba isaa wajjin qabsaa'ota wajjin warra ilmaan isaatti wareeganii wajjin ennaanni dhaabbatee alaabaa bilisummaa Oromoo ol baasu guyyaan kuni guyyaa gammachuu jecha. Maaf gammachuu ta'e inni jarri keenyatti dhumani, inni beektonni keenyatti dhumani karaa qabateera jechuudha. Eddee ga'eera lakki eddeen geenye. Guutuutti Oromiyaan bilisoomteetti lakkiin bilisoom. Haa ta'u malee karaa sana jalqabneera. Bakka kaleessa jirru har'a hin jiru. Agartee bakka niifatti 94-95 dhoksaatti kabaju sana bira darbineera Tasfaayee. Har'a bakki nuyi jirru haduu guyyaa biyya keenya keessatti alaabaan keenya dhaabataa jira. Ammallee humni mootummaa utuu inni diduu alaabaa kana utuu inni arguu jibbuu agartee alaabaa kana utuu inni dhandhamuu hin barbaadiin har'a agartee unconventionally jechuu dandeessa alaabaa biyya Oromoo ta'e. Amma kanarratti wal lolaa hin jiru jechuudha. Alaabaan kun alaabaa biyya Oromooti, alaabaa Oromiyaati jechuudha. Kun dhiigni gootota keenyaa waan buuseera jennee gammannachaa. Akkasitti hin banne isaanii inni isaan ganama manaa ba'an sun hojiirra ooleera. Amma ishee hafte immoo dhaloonni hojiirra oolfata jennee waan yaadnuufi kun gammachuu guddaa nutti dhagaamachaa. Kanaaf maali hiikkoonsaa saba keetiif sabaaf firaaf alagaatiif alagaan already duraanuu waan qabsaa'onni kun kufaniif ni beeka. Waan dhoksinu miti har'a. Alagaan akka ilmaan Oromoo dhufaa darbaa bilisummaa isaaf ofiin of bulchuuf biyya isaa irratti qeesaa irratti abboomuuf akka inni qabsaa'e akka inni qawwee fudhatee lagatti gale hin beeku jechuudha. Kuni gara hiikootti harkachuutti waan dhufuufi alagaa yaaddessaa deema beekamaadha kun gaaffii hin qabu. Alagaan irraa yaaddoo qaba, irraa sodaa qaba, irraati cinqii qaba jechuudha. Saba keenyaaf immoo abdii isaa itti agarsiisa. Yoon qabsaa'e kan hin barbaadu nan argadha jedha. Yoon tokko ta'e waan hin barbaadu bira nan ga'a jedha. Saba keenyaaf abdii alagaadhaaf immoo yaaddoodha guyyaa na irraa. Kanaaf guyyaa akkaan qaalii ta'e, guyyaa akkaan kabajaa qabu, guyyaa akkaan saba keenya biratti faarfamuu qabu. Agartee kun guyyaa sabaati Tasfaayee. Kun guyyaa dhaabaa miti akkuma Haayidureen Adda Bilisummaa Oromoo jedhe. Kun guyyaa dhaabaa miti. Kun guyyaa sabaati. Kun guyyaa keenya guyyaa seexaati. Guyyaa seexaati. Guyyaa nuyi itti beektota keenya dhabne. Guyyaan kuni guyyaa gartuu miti. Guyyaa dhaabaa miti. Guyyaa gandaa miti. Guyyaan kun guyyaa sabaati. Guyyaa Oromooti.
guyyaa akka sabaati. Gaafa biyya godhanne, gaafa qe'ee keenya dhuunfanne, gaafa bilisummaa keenya bira geenye, guyyaan kuni guyyaa ayyaaneffatamu ta'a jechaadha. Public holidays ta'a. Guyyaa nuyi warroota dhalee nuuf kennee nuuf gumaachennaan nuuf wareegaman sana adinee itti gaafannu. Guyyaa nuyi isaan kabajnu. Guyyaa nuyi maqaa isaanii ol fuunu ta'a jechaadha. Ijoollee keenyatti darba. Dhala keenyaatti darba jechaadha guyyaan kun. Agartee sabni goota hin qabne hin jiru tasfaa'e. Uummanni Oromoos goota qaba. Gootota keenya guyyaa nu faarsinu guyyaan kun. Guyyaa sabaati. Guyyaa dhaabaa miti. Agartee guyyaa hoogganaa miti. Guyyaa miseensaa qofaa miti. Guyyaa sabaati. Guyyaa waliigalaati. Dhaaba abbaa fedhe keessa illee jiraatee bilisummaa Oromoof kan wareegame. Halkan tokko bilisummaa Oromoof kan eegote kan qaamni isaa irraa cite gootota keenyatti ramadame. Gootummaadhaan yaadata jechuudha. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa gaarii, guyyaa eebbifamaadha. Guyyaa kanatti carraa alaachuu keetiin sin galateeffadha. Akkuma tuttuqxuu yaalte guyyaan kun guyyaa dhaaba kanaa dhaaba sanaa amantii kana sanaa kan miti kan uummata Oromoo miti jettee hayyu dureen adda bilisummaa Oromoos obbo Daawud Ibsaa kaleessa ayyaana kana ilaalchisanii haasaa taasisan tokko keessatti ibsa immoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin bahe keessattis kanuma jedhanii ifattuyyuu immoo jaarmoliin qabsoo bilisummaa Oromoo hundi keessanuu kottaa walitti dhufnee ayyaana kana ayyaaneffannu jedhanii baay'ee waan qabxii yaada baay'ee nama gammachiisu ture. Kun dhugaadha. Keessaa jalqabarraa ka'ee egaa hundumtuu walumaaniyyuu itti wareegamaas ga'e adeemsa keessaa xiqqoo ishee karaa deemuun dhufte malee haala gaddisiisaa ta'een. Wanti kana wajjin wal qabatee yaadatamu tokko bakka buutonni jaarmolii poolitikaa Oromoo keessaa aangawoonni adda bilisummaa Oromoo waa'ee wareegamaa kana immoo dubbatanu wareegama qaqqaalii jedhama kaa'u sana keessaa egaa tokkoffaa kan kaa'amu wareegama lubbuuti isa ultimate sacrifice jedhama Ingiliziffaan illee sana keessa darbee hidhamanii gidiruudha. Akka kun obbo Kaffaalaa kaleessa obbo Daawudii wajjiniin Gullalleetti ijaajjee ayyaana kana ayyaaneffatu qaamni hirrachuudha. Hidhamanii maatiin bittinnaa'u jireenya gidiraatti fi mashaqqaatti gadi dhiibamuudha. Kana hunda keessa immoo rasaasaan du'u sana jira, balaa garaagaraatiin reebamee du'u jira. Kan immoo hin irraanfatamne tokko garuu seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi wareegama qaqqabe keessatti hin irraanfatamne tokko gartuuleen yookaan jaallanii obbo Daawud Ibsaa wajjin turan summiidhaan dhumuu isaanii obbo Daawud mataan isaanii iyyuu akka ta'etti irraa hafuu isaaniitu yaadatama. Wanti nama gaddisiisu garuu guyyaa ayyaanni kun itti ayyaaneffamaa jiru, torban ayyaanni kun itti ayyaaneffamaa jirutti kaleessa ganama mooraa waraanaa Xoolleetti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo warri araara fi waamicha nagaa fudhatanii mootummaa kanatti akka kennanii leenjiirra jiranuu ganamatu ciree isaanii nyaatanu shaayeen summiitti naqame kennamee fi garri namoota 500 akka summaa'an yookaan massakaman poisoned ta'anii keessaa immoo gari nama 120 immoo haala hamaadhaan iyyuu miidhamanii hospitaala fa'itti geeffaman amma yeroo marii kana goonu hagam isaanii haala kamiirra akka jiran illee hin beeknu. Waan akkasiitu jira baay'ee nama gaddisiisaa. Hedduu akka tuttuquu yaalte kan otoo waliin jirru wal of biraa dhaabne jira. Namoota yaadadhu keessaa immoo Bu'aaqoo Tolaa tokkoffaa nama dhiyeenyatti beeku har'a qabamanii guyyaa sadaffaatti reeffa isaanii dhannee Minilikii argine. Nama guddaa Sanfoordi School barsiisaa turanii dachaa saafaati beektaa jireenyaa obbo Tamasgeenfaa lakkaa'ameen numu ani fi atis nyaata waaqaa nyaataa jirra malee kumsa silaagaa akka Ihaadigii fi Hawaatii Odeeffaa fa'aa nuti iyyuu hin jirru akkuma tuuquba qabdu fakkeenyaaf maquma waanuma hojii keessatti hojjedhu qofaa fi adabbii du'aa himannaa adabbii du'aa baatu anaa fi warra na wajjin wajjin nurratti dhiheessanii isa iyyuu immoo
haala mootummaa tokko qaanfachiisaa ta'een miidiyaalee to'atan hunda irratti iyyuu gaazexaa urjii agarsiisa adabbii du'aati isaan eeggata. Kunillee dhiibbaan maatii keenya firoottan keenya irratti qabu eenyu hubachuu danda'a. Otoo akka isaaniitiin jirru duuluma gaalmaan Oromoo uummanni hawaasni Oromoo biyya hambaa jiru kuni jaarmoliin mirga dhala namoomaa galanni isaaniif haa ta'uu dandeenya. Har'as nu wajjin jiru jaarmolii waldoota gaazexeessitoota duula waggaa 4 iyyuu afaan boollaatii deebinee kana booda iyyuu immoo gaa jaallannee miti dhiibbaadhaan iyyuu kottaa ba'a malee akka har'a dabballoonnoo piriyoota tokko tokko arrabaan tuttuqanu jireenya mijate jiraachuu biyyaan taa'uudhaaf filannee waan dhufne miti. Wanti nama dhibu tokko immoo gaakumsa waggaa 50 irraa 70 irraa qabsoon kun haala kamirra akka jiru hin dhageenye malee ani ifatti nagarre haa ta'u malee humna murtaadhaan akka jalqabe dhagaa jirra dubbisaa jirra. Kun hundumtuu ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa ture jumlaadhaanis tokko tokkoonis sakaan ajjeesanii darbaa sakaan hidhanii gidirsaa haala adda addaatiin hojii dhorkatanillee doorsisaa abdii kutachiisuuf yaalaa harka kennisiisuuf yaalaa kun hundumtuu ta'a yemmuu ilaallu immoo qabsoon kun isa dhaloota irraa dhalootatti dhaalamaa darbee jeneraal Waaqoo Guutuu fudhanne sadarkaa akaakayyuu keenyaati achi sadarkaa abbootii keenyaati eejii keenyaatti darbee immoo amma warra ijoollee keenya ta'an dhaloota qubee qeerrootti darbee akka kanaan bargaagaa sadarkaa ideoloojii poolitikaa irra darbee waan akka spirit afuura qulqulluutti fudhatamuu amma haala Oromoodha isa kana sananii adda baasuun dadhabametti haala warruma aangoora jiru kanaaf illee qabaadhaaf rakkisetti bargaagee kanarra ga'ee yeroo kana dura jejjedheera warrumti illee qabsoo kanatti dadhabaa turanii umriin yookaan dhibeen itti hammaatee illee hinduuna jedhanii warri yaadanullee biyyi kun akkasiin bilisoomti kawalaboomte uummanni kun akka bilisoome ilaalaa akka isaan darbanutu natti mul'ata jechuun gabaabaadhumatti haala ofirra hin deebine keessa ga'uusa. Kana waan asirratti dabaltu yoon qabaanne waanumatti jamma jettee akka jirutti ta'ee namoonni yaada adda addaa irraa yeroo tokko tokko dogoggora dhageessa. Maalinni guyyaan kun kanumarraa fa'aa godhanii yaadu. Kanuma kaleessaa fa'aa godhanii yaadu. Akkasitti mini kan guyyaan kun ani hubadhu guyyaan kun kan warra duraan wareegameetis taasisa. Ka ammallee wareegamaa jiraniiti. Present ka ammaa jechuudha. Kasirchillee wareegamuuf ta'an bilisummaadhaan wareegamuuf ta'an. Kana hundumaa walitti hammata collective. Guyyaan kun guyyaa dhaloota kana hundumaa walitti hidhu jecha. Guyyaan kun akkuma jette kan gaafa nuyi gabroomni irraa jalqabanii gootota nuyi maqaa dhoofnu kana bakka adda addaatti biyyoota adda addaatti gootota nu maqaa dhoofnu kana hunduma isaanii dabalata. As deebee dhufee immoo kunoo kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Mul'isa Abbaa Gadaa warroota kan akka Eleboo Qilxuu kanneen afan kanneen wareegaman biraa maqaa dhoofnee fixuu hin dandeenye Waaqoo Guutuu karaa dhiyaas immoo hedduu qabsaa'ota hedduu Boorana keessa Gujii keessa bakka jiddugaleessa keessa waamtee fixuu hin dandeessu guyyaa qaaleyyiin kun itti yaadataman. Ammoo ka amma arra kunoo kaleessa qeerroo kaleessa du'aa oole dheengadda du'aa oole barreen gaddaa du'e kanillee ijibbaata guddaadhaan jijjiirama biiftuuma amma haasofnu kanayyuu biiftuma xiqqoo amma haasofneennaan agartee alaabaan keenya biyya keessa ati yaabbataa jirtu kanayyuu kan fide kan qeerroo sanaa kan lubbuu barreen gaddaa barakaan ji'a 9 ji'a 10 12 13 fuuldura akka bishaanii lafa dhambe guyyaa isaaniiti. Kasechiillee ta'uu danda'a. Qabsoon keenya hin dhumanne bilisummaan keenya guutuu tarka keenya hin ta'e
guyyaa sana keessa dhufachuu. Kuni akkasitti bal'ifnee ilaaluu qabna. Guyyaan kuni kan hooggana tokkoo, kan dhaaba tokkoo, kan ganda tokkoo, kan amantii tokkoo goonee ilaala. Guyyaan kun guyyaa sabaati, guyyaa keenya jechaadha. Ammallee waa tokko dagatamuu ittiin jiru Tasfaa yeroo baay'ee gootota naa jennu warruma du'e duwwaa yaadan. Kun dogoggora. Gootonni nu wajjin jiran jiru. Gootonni lubbuun keessa jiru garan qaban. Gootonni amma kana bara jireenya isaanii qabsoorratti dabarsanii arrammoo dulloomanii. Arrammoo harka namaallee ilaaluu danda'ani. Kana dhaadhii gahaan argatiin, kan tajaajila gahaan argatiin gootota hedduu jira. Isaan kunillee gootota. Namni du'ee qofaamni kan inni goota ta'u Tasfaayee utuu jirullee namni goota ta'u goonni nu keessa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo, qeerroon Oromoo, dargaggeessi Oromoo goota keessa jiru. Goota keessa deemu. Ol qabi mataasaa. Agartee anulee isaa ol qabi. Guyyaan kun guyyaa isaaniiti. Kanadha. Kana sabni goota hin qabne biyya gabaachuu hin danda'u Tasfaayee. Kana seenaa matimaa istiriima biyya lafaatiin. Kanaaf goota qabnaayyuuti kan nu alaabaa kana qabaan. Goota qabnaayyuuti kan isaanii agartee jaarraa abbaa gadaafaa mul'isa abbaa gadaafaa kan isaan lagatti galanii qawweedhaan kan elemoon fa'aa qawweedhaan waan goota qabnuuf. Goota nus akka sabaatti goota qabna. Gootota keenyaan boonuu qabna. Kanaaf akka sabaatti ilaalamuu itti jira. Ani guyyaan kun Tasfaayee utuu guyyaan kun hin siyaaseffamu ta'e nan jaalladha. Politicized akka guyyaan kun ta'uu hin barbaadu. This is a national day. Kun guyyaa tokko nu godhu. Kun akka hundee Oromummaati guyyaan kun. Hundee Oromummaa beektaa? Isatti tokko nu godha jennee akka guyyaa sanaati. Maaliif qaroo dhabne? Qaroon nu dhabne suni barkanumaa addi bilisummaa Oromoo 1980 gammoojjii Ogaaden keessatti dhabe sana qofaa miti quba qabaadha. Qaroo hedduu dhabne. Finfinnee keessatti qaroo hedduu eddee isaan bu'an dhabne. Beektota hedduu eddee bu'an dhabne. Kun hundumtuu guyyaa kanatti yaadatamu. Haati deesse mucaa utuun awwaalii nafte guyyaa kana yaadatti. Guyyaan kun it's a national pride. Guyyaa nu ittiin boquu keenya ol qabannee deemnu. Guyyaa kana politicize gochuun nu hin barbaachisu. Guyyaa kana dhaaba tokkoof laannee dhiisuun nu hin barbaachisu. Guyyaa kana gartuu tokkoof laannee dhiisuun nu hin barbaachisu. Dogoggora sun. Guyyaan kun guyyaa sabaati. Guyyaa saba Oromooti. Guyyaa ba'aa amma dhiyaatti kaabaa amma kibbaatti wareegamtoonni keenya itti yaadataman. This is our day. Guyyaan kun guyyaa keenya, guyyaa saba keenyaati. Kun akkasitti ilaalamuu qaba. Kanaaf ani guyyattii kana guyyaa biraallee haa olaalollu. Guyyattii kana politicize gochuun nutti hin jiru. Orrummaan aangoo siyaasaa harkaa qabna jedhaniyyuu guyyaan kun guyyaa ulfaataa ta'uu isaa beekuu qaban. Guyyaan kun guyyaa isaanumayyuu kanatti teessise Oromiyaa jedhamtu kanayyuu kan fide warra wareegaman kana. The concept Oromummaa ittiin kan ittiin Oromiyaa kan qabsoo godhe gootota wareegaman kana. Agartee ideologiin ittiin biyya jennee ittiin ofimmu kana kan fide dhiiga gootowwan kanaati. Kanaaf isaanumtiyyuu Oromoo yoo ta'an Oromummaan kan itti dhaga'amu yoo ta'e Oromummaaf kan dhiigan yoo ta'e aantee isaaniif kan dhiigan yoo ta'e guyyaa kana kabajuu qabu. Guyyaan kun guyyaa kabajamuu qabu. Agartee ilaalamuu qabu. Guyyaa kana akka pride itti ilaaluu qabu. Kanaafuu ani guyyaan kun akka inni politicized ta'u akka inni agartee ilaalcha paartii keessatti akka inni liqimfamu barbaadu. Guyyaan kun guyyaa sabaa. Guyyaa sabni keenya mataa itti ol qabatee deemu. Guyyaa inni wareegamtootaatti yaadatamu. Guyyaa olii galaa. Guyyaa akka guyyaa Oromummaatti akka inni ilaalamu barbaadu. Galatoomi. Galatoomi. Kunuma nu gaariitti fakkaata egaa ittuma fufasii torban kana guutuu hundumtuu gama isaatiin egaa haalatti dhaga'ameen ibsuunis itti fufaa yaada isaa irratti kennuunis itti fufaa
tarii akka ilaalchaa irratti xiqqoo ishee garaagarummaan kan jiraata maaliif akkuma dhagaa jirru keessaa gara warra biyyattii olaantummaan bulchaa jiruutiin jecha bilisoomnee kanatti baga kanaan isin ga'ee baga bilisoomtanii kanatti iyyuu heddummataa hedduminaan dhagaama uummanni wayyabni uummata Oromoo immoo akka kaleessa kanas dhagaa turre argaa jirru ammallee qabsoonni uummata kana bakka akeekkate kan geenye garuu abdii guddaa akka qabu akkuma sila tuquuf yaallee dhaloota irraa dhalootatti dhaalamaa darbaa dhufee humna horachaa bargaagaa dhufee kana kun akka jirtu ta'ee egaa ammas akkuma sila tuquu yaale warri paartiin biyyattii olaantummaan bulchaa jiru Addawaawii Ihaadigi walgahii dhaabbata madabanyaa sibsabaa jedhaniyyuu ararraa kaasee geeffataa jira. Itoophiyaadhaa gatarii galgala ta'eera guyyaa tokko futarii oona xumuratanii keessaa ba'uun isaanii oolu. Waan isaanii qabatanii walgahii kanatti seenanii hanga tokko quba qabna bokumsa. Maal jechuun barbaade waggaa tokkoon darba kana keessa isaanumtummoo ifatti akka dubbachaa himaa turanii Ihaadig akkan jirre ta'e maqaadhaan malee seeraan malee lafarra hin jiru. Biyyi waggaan tokkoon waggaa lawxii jenneeyyuu waggaan nawxii ture faadhanii ifatti keessaa dura ta'anii Hawwaat Dr. Dabratsiyoon haala kanaan ibsaa turanii warruma waggaa tokkoon darban kana haala walitti dhiyaateen adeemaa ture gidduutti illee jechaan odeeffaa OPDOdhaa fi BADN ADEPA gidduuttuu yeroo torbaan lama sadan darban kana ji'a tokkoon darbe kana mulaallu haalli gaariin taane mul'achaa jiruuti iyyuu walgahii kanatti seename. Warrumti immoo waggaa tokkoon irraa yeroo gartuun amma aangorra jiru kun aangootti dhufu dibbee kaasanii masanqoo kaasanii faaruu hedduu garaagaraa baasanii immoo faarfachaa turanis torban lama sadan darban kana ji'a iyyuu gahaa jira amma abaarsatti ka'aniiru ifattuu baasanii immoo aangoo gadhiisuu qabu jarri kuni mootummaa ce'umsaa isa waggaa tokko dura nuun barbaachisuudhaan mootummaa ce'umsaa dhaabachuu qaba kan jedhu waan akkasii kanaan egaa walitti seenanii mee ijuma politikaatiin maal fudhatanii as nutti ba'u jettee eegda? Gabaabaatti yoo gabaabaatti deebisnaan jette kanuma kaleessa baran sana fudhatanii deebanii dhufu ammatti walgahii ammaa kana particularly walgahiitti ishee ammaa kanatti gargar faca'anii karaa galanii nagaa walitti dhaamanii ba'u kan jedhu mataa koo keessa hin jiru. Haa ta'u malee kan nuyis beeknu kan isaanis beekanii yaadegii akka yaadegii duriitti hin jiru. Yaadegni nama kan jiru. Yaadeg utuu hin ta'in humnoota faffaca'oo ta'anii sadi isa gara kibbaayyootti dabalee da'aapaa ta'uu afuriyyuu ajennu garuu irra guddaatti humnoota faffaca'oo ta'an yaada adda addaa galii adda addaa hawwii adda addaa qaban sadiitu ol fuuldura dhaabataa jira hin agarra dhoksaa minechaa kuni wanni iyyuu hin barbaachisu baay'ee specialize gochuus hin barbaachisu maaliif amma wanti nu agarru Itoophiyaa keessatti kan nama yaaddessu iyyuu kan nu agarru maalinni mootummaa federaalaan bulutuu hin ta'in yeroo tokko mootummaa sadii bilisoomee ollaa jiraatu fa'aa fakkaatu jechuudha. Keessattuu mootummaan Tigraay gadi ba'ee mootummaa federaalaa qeeqaa oolaa, itti dubbataa oolaa, xiqqeessaa oolaa, xiqqeessuutu hin ta'in maal godhaniyyuudha jedhanii gaafataa oolu jechuudha. Fakkeenyan siif himaa atammaa isa Debresiyoonii ለውጥ አይደለም ነውጥ ነው ጀ ኩን የሮባየ ፕራክቲካሊ የወጣ ይላልተ ሞቱማ ፌደራላ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ረት ኡምኒኒ ቀቡ እንጅሩ ጀቹ እንደንዳ አቺ ከሰ ገለ ከኒኒ አጀጁ እንጅሩ ጀቹ እንደንዳ ፈከኛዊ ሞቱማኒ ፌደራሊዝሚ ዳኖ ጂምቡሉ ዋንቶተቲ ወላጀ ጀኒቲ ባየት ጅራ አማ ከነ ነምኒውቱ ደቀ ኦዲቲ ጎዴቲ
mootummaan Tigraay mootummaa 4 kiiloo jiruuf hin ajajama jechuun baay'isee hin danda'amu. Hin jiru jechuudha karaa baay'ee. Kun maal agarsiisa gaa? Isaan biyya isaanii achitti qofaatti qabatanii baay'ee kirrii xiqqoo tokkoon immoo Itoophiyaa wajjin immoo dhufanii jiraataa jiru jechuudha. Akka waan bara isaanii fakkeenyaaf Getaachoon Raddaanis Debresiyoonis akka waan bara isaanii dimokiraasiin jirutti akka waan bara isaanii nagaan jirutti bara isaan bulchaa jiran. Maal jedhanii amma biyyi baddeetti jedha Getaachoo Raddaa dheengatti biyyi keewosii keessa jirti termooyilii keessa jirti jedhee dubbata. Biyyi kun addee termooyilii keessa seentee waggaa 27-28 tasfaa'e. Biyyi kaleessa termooyilii keessa seente. Inumaayyuu yoo ka dhugaa dubbannu ta'e eddee waggaa tokkooti as namnillee haasa'uudhaaf hiree argatee agartee namni galee biyya abbaa isaa arguudhaaf hiree argatee yoo agartee xiqqoodhuma isheellee eddee isaan 4 kiiloodhaa deemaniitu xiqqoon tasgabbiin karaa gama politikaa jiraata jechuudha. Gama politikaatiin haa jiraatu malee immoo gama ol dandeeyitti oppositioniin biyyatti sassaabamu hidhamtoonni hiikamu kun kan inni mul'ate waggaa tokko keessatti. Agartee faranjiin maal jetti? Karadiiti bakka inni diimu ta'etti gashii jetti. Oromoon immoo dhugaa abbaadhaaf galchii jedha. Angituun iyyuu kan isheen taate egaa isaan sassaabbatanii 4 kiiloodhaati Tigraayitti galaniiti. Amma maal nuun jedhu akka deessan gaafa isaan galaniiti biyyi daaraa taatee baddeetti. Agartee qeen diigameetti himu jechuudha. Lakki biyyi kan inni diigamuu jalqabe waggaa 27 yaade biyya sana bulcheedha. No different. Amma kana jarri kun dhufanii angootti waan ba'aniif waan ni haaraan hin taane. Eeyyee keewosii jira biyya keessa. Keewosii guddaa jira. Waliigaltee dhabuu jira. Daangaa irraatti namoonni buqqaa jiru. Humnoonni 3 ijaaramanii keessattuu sitti muudhaaf tasfaa. Humni Amaaraa galgalaa ganama ijaaramee qawwee baatee magaalaa keessa deemee fakkaraa oolu. Fakkarsumti isaanii dhabamee amma kana. Poolisiin naannoonni kan isaan ijaaraa jiran. Yeroo ammaatti poolisiin kan ijaaramaa jiru waraanatti ijaaramaa jira. Biyyi agartee federaal isteetii qofaatti waraana qabu probability Itoophiyaa badhagahuuf deemna jechaadha. Maaliif federaal isteetiin waraana qofaatti hin qabaatu. Biyyi kan inni ittiin bulu poolisii kan inni ittiin seera eegsisu poolisiidha malee waraana kan ajaju federaal mootummaadha malee isteetonni waraana biyyaa hin qaban. Amma waan inni agarru Tigraay waraana bataasaa waan qabu fakkaata. Qabaa fakkaata tun ta'e sunni leenjisuu mul'ateera. Naannoon Amaaraa waraana leenjisaa oola. Naannoo Oromiyaa keewosii guutee jira. Kun federaalizimiin akka inni hin hojjennee fi humnoonni isteetotaa akka federaalizimiin kun hin hojjenneef jabeessanii irratti kutannoodhaan waan hojjetaa jiran fakkaata jechuudha. Kanaaf amma walgahii isaanii kana keessatti kan isaan kaasan biyya bulchaa jirra moo biyya bulchaa hin jirru kan jedhu kaa'achaa. Okay. Dooktara biyya kan irratti baankii godhu waan baay'ee qaba. Look, naannoo adeemee nagaa buuseeraa, biyya akkasii dhaqee kana godheeraa, Eertiraa wajjin nagaa buuseeraa, hidhamtoota hiikeeraa, biyyoota East Afrikaa kanatti nagaa maaloo godhee jedhee dhiyeeffachuu danda'a isaanitti jechuudha. Isaan immoo lakki biyyi amma ka duraa caalaa sodaachisaadha. Nuun hundumtuu bilijiranti taanee bilijiranti jechuun maal jechuudha afaan Oromooti. Ija walitti babaasaa jirra. Ija diimtuu walitti babaasaa jirra. Guyyaan nu ol oofnu iyyuu hin beekamu. Kanaafi keewosii keessa jirra jedhanii haasa'uu danda'u jechuudha. Well, yoo dimokiraatikiidha ta'an kan isaan gochuu isaatti jiru mana isaanii cufatanii mari'achuu isaatti hin jiru. Miidiyaadhaa fi banaa gochuu isaatti jira. Miidiyaa waan isaan mari'atan isaa dhaga'u itti jira. Biyya bulchanii dhoksanii bulchan. Agartee biyya kana hin bulchine yoo jedhan dhoksanii waan mari'atan biyyicharraa dhoksanii dhoksaadhaan biyya bulchuu hin danda'an. Kanaaf miidiyaadhaaf ifa gochuu qabu jechuudha. Dimokiraatiin inni guddaan kan inni ayyaju agartee miidiyaa namni mirga dhaga'uu qaba. Sabjektiin ati bulchitu tokko
yookaan immoo sabni ati bulchitu tokko akka ati isatti bulchitu dhagahuu qaba. Dimookiraasiin inni guddaan kana kanaaf miidiyaa galchuu qabu jechuudha. Eenyu maal jedhe isa jedhu dhagahuu ni barbaachisa. Uummanni Itoophiyaa eenyu maal jedhe eenyu maalitti qophaa'edha isa jedhu dhagahuu barbaachisa. Amma kanaan garuu kan hunduma isaa caalaa na yaaddessu biyyi keenya biyya waraanni karaa hundumaa itti seenu ta'e. Armies, maanni armories, waraanni meeshaa waraanaa agartee Sudaan keessaa meeshaa waraanaa seenaa jira. Naannoon Amaaraa fuulii hidhatee jira. Naannoon Tigraay fuulii hidhatee jira. Naannoon hidhannoo hin qabne naannoo Oromiyaa qofaan naannoo Oromiyaa gara kibbaati. Kuni baalaansii akkam godhaa? Biyyi akkasitti calluma jedhee meeshaa waraanaa ta'an dhuunfatamaa jiru kuni attamitti nagaa waaraa nagaa dhaabbataa biyya akkasitti fiduu dandeessa? Inni jedhu anaaf yaaddoo guddaadha. Kuni agartee biyyoonni baay'een waraana ittisa tokko malee yeroo dheeraadhaaf ofitti galfatanii hundumti isaanii dhumarratti keeyosii seenan. Waraana seenu jechaadha. Ittiin ol dha'u jechaadha. Waraana waan ati qawwee bittuu, waan ati ministirii maaloo maal, waan ati RBG bittuu, waan meeshaa guddaatti biyyatti gashituu bar ittiin dallaa eeguudhaaf mini waraanaaf bittee gashita. Kun yaaddoo mootummaa Dr. Abiy ta'utti jira. Naannoo Oromiyaa qofaarratti ija isaanii gatatanii qotee bulaa Oromoo irraati filibeerii sisaa ooluun furmaata hin ta'u. Seerri wal fakkaatu uniformist agartee law yoo biyya guutuurratti wal qixxee hojiirra hin oolu ta'e bakka tokko duwwaarratti humna kee agarsiisaa oolteennaan biyyi sun nagaa bula jettee yaaddu. Yaadamu jechuudha. Kanaafuu walgahii isaanii kanarraa waan guddaatti eegama. Fakkeenyaaf poozishinii irratti, ministeeriyaal poozishinii irratti, ambaasaddarii irratti, riileeshinshipii walitti dhufeenya Dr. Abiy itti amataa turan gara warra Amaaraatti achi cillaafkate. Gamasitti cillaafkate, Gimboo Sabaatti itti cillaafkate. Isaanitu bete mangisti taa'ee isa gorsaa oola. Inni jedhu kun hundumtuu hin dhufa jechuudha. Kun hundumtuu ka'uuf deemaa jechuudha. Kanaaf yaadegi amma kana akka coalition a cemented coalition mini waan olitti jabaa miti yaadegi amma kana actually a belligerent partner orra ija hamtuudhaan wal eegaa jiru orra agartee eenyu maal hojjeta jedhee galgalaa ganama wal eegaa jiru jechuudha. Kan nurraa baruu dandeenyu fakkeenyaaf dabbuudhaan naannoon Amaaraa kan inni kaaseef belligerency kana hin barbaachisu jechuurraati. Gara lolaatti deemuu kun gaarii miti, gara nagaatti deemuu gaariidha kan jedhurraati naannoon Amaaraa didee more agartee hardlinerii kan ta'e ambaachuu fide kan jedhu odeeffannoo guddootu biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jira jecha. Abiin waan inni hojjetaa jiru nagarta karaa gama tokko. Ta'ee jedhanii waan isaan adda bilisummaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru nagarta. Kun hundumtuu biyya sanaa fi akka istabilitiin hin dhufne waan godhuufi walgahiin isaanii miilanaa kun eeggannoo barbaada, wisdomii barbaada, hubannoo barbaada jecha. Maaliif kana jedhetti fakkaata? Ammatti paartiin yookaan immoo koolishiniin biyya sana fuudhee bulchiinsa nagaa fidu akka hin jirre waan beekaniif jarri kun yeroo hundumaa diina fakkaata garuu immoo wajjin aangoo qooddataa wajjin jiraataa jiru jechuudha. Kanarratti eeggannoo guddaan ta'uu itti jira jedhee yaada. Galatoomi seeraa yookaan qabxiilee Universal Declaration for Human Rights keessa kaa'aman keessaa tokko peoples have the right to know. Uummanni dhimma isa ilaalu irratti waan beekuun isa irra beekuun mirga isaati jedha. Dubbannu kun mootoo gaazexaa urjii ture. Kana malee warri amma aangootti dhufanii waggaa tokkoon darbe kana olaantummaan biyyattii geggeessaa turan warri lawxii geggeessu jedhaman kun waan isaan waadaa seenan keessaa tokko miidiyaan
banaa akka ta'u miidiyaarra ittisni akka hin jiraanne kan jedhudha. Egaa kana faarraa kaanee silaa dhugumatti walga'iin kun miidiyaadhaan haalaan kabardi ta'uu qaba ture. Garuu gama kootiin hin eegwanii. Kanuma jechaa moo jedhu kun irra deddeebi'anii ammallee ihaadiguma jedhaa turan maatumsaa xaqilaa ministirichi irra deddeebi'anii kana jedhaniiru. Lawxiin kun ihaadigaawiidha. Ihe lawxi ihaadigaawi no jedhanii. Kanaafuu badaa gama kootiin waa baay'ee irraa hin eegu tarii jedhee wanta shakku tokko tarii ammallee diina tokko waan qabnuuf jechuun ummatoonni Itoophiyaa hundumtuu ammallee ihaadigin wayyabni isaa jechuun dandeenya ija gaariidhaan laalaan jiru ammallee madaan hin qorree ammallee inni ilmaan isaa awwaale gadda isaan fixannee jireenyi mashaqqaa saamicharraa madde ammallee akka jirutti jira itti hammachaa deemaa jira. Kanaafuu ammayyuu diinni keenya akka jirutti jira jechuudhaan tarii ammallee badiirraa of baraaruuf ammallee aangoon kun akka harka keenya hin baane gochuuf yoo nurkaa baate badii keenya waan ta'eef ammallee isa saamnes karaarraa makfannee waan hin finneef namoota keenya warra adda durummaan immoo badii dalagaa turanis immoo karaarraa makfannee waan raawwanneef tokko tokko loosanii baasaa jiru. Fakkeenyaaf Saamuraan baay'ee jedhu maatii wajjinii akkasii kanallee waan raawwanneef ammayyuu aangoorra turuu waan nu barbaachisuu fi garaagarummaa keenya dhiphifnee walta'iinsa keenya bal'ifnee itti ufachuu qabna kan jedhuun amma tokko walitti dhufuu isaanii hin ololeetan eegaa garuu wanni isaanii Saay kanarratti waan gaarii qabxii gaarii kaafte. Wanni odeeffannii fi adaappaan gochuu itti jiru waan tokko waanni inni gochuu itti jiru yoo inni gochuu didammoo kan uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa gaafachuu qabu itti diduu qabu kan isaan guyyaa TPLF'n Oromoo biratti Amaara biratti diina jedhaa galgala immoo nuyi paartii tokko jedhan kana uummanni Amaaraas uummanni Oromoo itti diduu qaba. Amma warri Amaaraas warri Adaappaa bakka dhaqan hundumaatti diinni akkas godhee jedhanii dubbatu. Diinni isaan dubbatan kuni TPLF wajjin immoo wajjin ta'anii galgala dhaqanii immoo biyya bitu. The same thing OPDO maal godhaa odeeffaa hin jedhan kun. Ennaa diinni akkas nu godhe, ennaa diinni akkasitti nu godhe, ennaa diinni akkas nu hidha jedhanii dubbatu. Garuu dhaqanii immoo biyya immoo wajjin binnaa jira. Kuni agartee saba sossobuudhaaf kan isaan dhimma itti ba'an jechuudha. Sabni kana diduu qaba. Agartee yoo diina ta'e kooliishinii ta'uu hin danda'u. Diinni kooliishinii ta'uu hin danda'u jechuudha. Yoo fira ta'e immoo accountable ol godhanii waan gochuuf deeman sana olitti himanii sabatti himanii agartee waan sanarratti immoo ifa galanii iftoominaanii biyya bulchuu isaatti jira jecha. Kanaafuu galgala fira isaan guyyaa immoo diina. Inni kun dogoggorsaadha jecha. Dogoggorsaan kun waggaa tokkoof hojjeteera. Calluma jedhee hojjetaa ooluu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf har'a maal jedha Abrahaam inni areenaa durataan areenaa Tigraay kun eenyuun Abraa Destaa har'a sa'aatii murtaa'e fuuldura maal jedha Tigraay keessaatii ijoolleen hedduun kaleessa Prime Ministeriin lafa qulqulleessaa jennaan lafa qulqulleessuu dhaqanii TPLF'n qabamanii hidhamanii jedha. Maaliif kana biyyi jettee hojjetta jedhaniitu ijoolleen Tigraay qabamanii hidhamanii jedha. Paartii koo keessaallee keessa jiruu jedhe. Kananatti jedhamne tasfaa'e. Abraa Destaa dubbata. Warroota akkasiiti gaa ilaa Tigraay keessatti waan Prime Ministeera biyyi jedhe hojjetamuu hin danda'u. Waan inni erge hojjetamuu hin danda'u. Ammoo federaal isteetiidha biyya keessa immoo jiraata. Ammoo galgala immoo kun har'a immoo wajjin walgahii taa'u. This is a very confusing coalition. Coalitioniin kun nama mataa roorreessuufi namoota jeequudhaaf coalition isaan tolfatan jechuudha. Uummanni Oromoo kana question gochuu qaba. Isin dhuguma walitti jirtu moo oliif jirtu jedhee gaafachuu qaba. Uummanni Amaaraa gaafachuu qaba jechuudha. Kanaafuu agartee kana
kan kana gargar baasus kan kana walitti hodhus uummata. Uummanni mirga kana beekuu qaba jechuudha. Gooftummaan kaleessa ijoolleen TPLF godhani akkuma kaleessaa sanatti har'a itti fufuu hin qabu. Remember, changing kuni karaarraa kaatu siin jedhaa jiru. Changing kun dhugaa gama dimokiraasiitti akka inni ceesisuuf. Warroonni nuyi koalishinii taanee biyya geggeessina jedhan suni afaan tokkoon yaada tokkoon seera tokkoon buluu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya tokko keessatti example nu laachuu dandeenya. Biyya tokko keessatti yakkamaan lubbuu namaa balleesse, lubbuu namaa hidhe, namoota miila kute, miila kuchisiise. Getaachoo Asaffaa ammaa seeraan hin gaafatamneen ta'a. Federal state dhammoodha jennachi. Biyyi kuni Tigraay federaalidha jedhaa jirra. Garuu gaafachuu hin dandeenyu jedhee prime ministeriin dhiise. Yookaan immoo maanni Aqabeeggiin gaafataa hin jiru jechuudha. Kun akkamitti federal state nu godha jedhee uummanni Oromoo, uummanni Amaaraa, uummanni dimokiraatik ta'e hundumtuu gaafachuutti jira. Namni hundumtuu seera jala buluu qaba. Prime ministeri Abiyyiirraa jalqabee Getaachoo Asaffaa yakkamaa ture. Prime minister Abiyyiirraa jalqabee amma dhumaatti namni seera jala buluu qaba. Kun hin taane kana kun amma argamaa hin jiru biyya keenya keessatti jechuudha. So gara practical democratic politics itti dhufuu nu barbaachisa. Afaaniin galgala waa dubbataa ganama waa dubbachuu waan hin dandeenye immoo prime minister dhabeera hin danda'u. Tigraayin ajajuu hin danda'u jedhee uummatatti gadi ba'ee himuu qaba yoo Tigraay isaaf ajajamuu dide. Yoo ijoolleen TPLF isaaf ajajamuu didan no isaanoo nuuf ajajamuu didanii jedhee uummatatti gadi ba'ee himuu qaba jechuudha. Amma kan fakkaatu lafti isaan bulchan biyyuma Oromoo qofaadha amma akkanan argaa jirutti. Kan isaanii hidhannoo irraa eegsisan biyya Oromoo qofaadha. Lafti isaan galgalaa ganama dhaqanii hiikuu danda'an biyya Oromoo qofaadha. Kun feerii miti. Kun federal state nun taasisu. Kun hundumtuu ilaalamuu qaba. Qeerrooniif qarreen kana closely monitor gochuu qabu. Dimokiraasiin kana kan inni ajajachaa. Waan nu dubbannuufi changing kuni jijjiiramni kuni akka inni gama dimokiraasii dhugaatti nu ceesisuu malee akka nu duuba deebi'uun. Uumni waan mirga amma argamte kana duuba deebisuu danda'u hundumtuu akka diinaatti ilaalamuu qaba. Ifti kuni itti fufuu qaba. Agartee diyaalogiin kun itti fufuu qaba. Wajjin oppositionii wajjin haasa'uun itti fufuu qaba. Garuu kan inni itti fufu feer yoo ta'edha. Isteetiin tokko tokkorraa caalaa ta'uu ittiin qabu. Agartee gartuun tokko caalaa ta'uu ittiin qabu. Amma kaleessa mudheen gadda wanni tokko barreesseen ture. Ammalleen TPLF superior godhee of yaadaa jira. Kun dhaabachuu qaba. Kun immoo kan inni dhaabatu afaanii utuu hin ta'in seeraan jechaa. Yakkamtoota TPLF keessa jiranii gaafa seeratti dhiyeessine TPLF akkuma nama ordinary Itoophiyaa tokkotti ilaalamu jechaa. Amma kana atis beekta anis beekaa bultee yabatas kaanaa jedhe. Prime ministeriinis beekaa uummanni Oromoos beekaa ijoolleen Tigraay hidhamuu hin danda'an. Nama tokkitti eenyuun mata Tigraay hidhanii waan Tigraay ijoollee hattoota Tigraay hidhanii fakkeessuun dhugaa miti. Orroonni lubbuu namaa fixanii ammayyuu orroonni gootota nu jennu kana ficciisan ammayyuu akka garaa isaanii jiraataa jiru. Seerri hojjetaa hin jiru jechaa. Kanaaf agartee akkuma paartii qofaatti yoo ta'in akka democratic society itti yaadu nutti jira. Innaa akka itti yaadnu Tigraayis ta'e, Oromiyaas ta'e, Amaaraas ta'e, Benishaangulis ta'e, Sumaalees ta'e, agartee Saawutis ta'e seeraan ol qixxeedha nuyi. Namni hundumtuu ol qixxummaan ilaalamuu qaba. Naannoo tokko duwwaa hiikkachiisaa oolte naannoo tokkorraa baqataa ooluu hin dandeessu. Humna oppositionii tokko balleessaa oolte humna oppositionii isa kaan irraatii maqaa ooluu hin dandeessu. Feerii miti. Dimokiraasis miti. Kun ilaalamuu qabachuudha. Kana irratti qeerroon belligerently ija baasee gaafachuu danda'u itti jira. Oppositioniin Itoophiyaa gahee jiran silaa jabinni isaanii baay'ee laafaadha, baay'ee nama gaddisiisa. Isaanillee kana gaafachuun isaanitti jira jedhee yaadani karaa gama kooti. Otuu
walgahii kanarraa maaliif na sayidu gama kootuun kaka'aa jiruutiyyuu gidduudhaan feente waan tokko naafte waggaa tokkoon darban kana dhimma gartuun kun lameen addaan walitti bu'aa turan tokko jira. Innis maalinni gartuu lamaan immoo jiru gam tokkoon Hawwaat akkuma tuttuqaa turre gama kaaniin immoo ODP fi ADP ta'anii wanti irratti addaan walitti bu'aa turan tokko isa warri gartuu ODP fi ADP waa'ee ahaadaawii kana keessaa immoo ODP OPDO'n deeggarsaa tumsaa warra Amaaraa kana hawachuuf jecha kan waadaa seenanii isa ta'e gama Hawwaatiin garuu isuma torban darbee kanallee gaafatamee Dr. Dabratsiyoon akkam jennaan waa'een sabummaa isa መደብ ጭቆና እንጂ የብሔር ጭቆና የለም ነው የሚባለው እና kun adii lafarra jiruudhaami ummata Tigraayin afaan keetiin barattu afaan keetiin hojjettu afaan keetiin tajaajila hin argattu jecha የብሔር ጭቆና የለም jechuun maal jechaadha sadarkaadhuma federaalatti soo ilaalle amma waa'een afaan Oromoo afaan hojii biyyatti ta'uun yemmuu ka'u meeqaansa kan mataa dhukkubuun hin beekna haala waan akkasii jira kana faatiyyuu amma kana immoo qabateeyyuu immoo warri waa'ee ahaadaawii kana dhaadessu jaarmolii warra maal jedhuuni aggaar paartii jedhaman kana faatiyyuu yeroo jalqabaatiif walgahii Ihaadig irratti affeeramanii jiru. Kunis maaliif taatee immoo dhugaatarii isa waa'ee ahaadaawii sana cimsachuudhaaf laata kunoo Hawwaat irratti akkamitti ilaalama tarii wanti kun ifatti ka'ee walfalmisiisuudhaaf waan tokko raggaanii ba'uun isaaniis hin oolu waliigalus ta'e wal dhabuu amantaa jettuun qabaa. Kanaan achitti akka isaan irra deddeebi'anitti maa turani kan afaan Dr. Irraayyuu irra deddeebi'ee dhagayeera Ihaadig ነው ለውጡም ኢህአዴጋዊ ነው jedhanii kan uummanni fedhe immoo garuu kana miti haa ta'u malee ummatoonni biyya kana dhugaa dubbachuuf gidiraanis isaan gaheera jireenyi masaqaa isaan gaheera uummanni kun dhugaatii jijjiirama barbaada carraa kenneef immoo jara kana humna carraan hin kennamne carraa kenne uummanni kun nutuun ceessifna isaan jennaan jarri kun qalbii sasirriitti qalbii namummaa qalbii dhala namummaatti dhufanii fedhii uummata kana dhaggeeffachuudhaaf karaa sanatti deebi'uu isaan irraa eegamaadha malee dhugaa dubbachuuf haalli amma biyyattii keessatti mul'atu baay'ee yaaddisaa kan ta'edha. Yeroo nuti dheerataadhaan malee haalumti meeshaan waraanaa seera alaan biyyatti galaa jiru kun Finfinnee keessatti haala mul'achaa jiru kana humnoonni haaraanaas baba'anii waa'ee gaafii Finfinnee irratti amma kunoo mataa olloosuu qabeenya mancaasuu borimmoo lubbuu ba'utu jalqabaa akka ifattu mul'atu seenaa biyyattii keessatti haala mul'atee hin beekneen ummatoonni jireenya irraa buqqa'uu qeerraa buqqa'uu dinagdeen illee sababni caalaa sadarkaa biyyaattuu baay'ee dhufaa akka deemaa ture. Kanaafuu jarri kun dhugaa qalbii namummaa qalbii dhala namummaa horatanii waan gaariidhaan akka as baanu tarii karaadhuma gochuudha. Achitti waan tokkotti si dabalata Tasfaayee rakkoon ce'umsa kanaa inni jalqabuma dhalate gaafuma Ihaadig deebee ofiisaa ceesisaa ta'u. Kanamaaf ta'e kana yeroo lama sadii haasofnee jiru. Qabsoon kun kan inni irratti ka'e Ihaadig irratti. Dhiigni kun kan inni dhangala'e Ihaadigin 4 kiloodhaa baasuudhaaf. Lubbuun kan inni darbe Ihaadig deebee akka inni 4 kiloo taa'uuf miti. Amma Ihaadig mala maalii dhimma itti beesitti fakkaata. Biyyi sun yeroo hundumaa warraaqsaa waan jijjiiramtuu fi yeroo hundumaa agartee xinnoo innaa ol adeemnu waggaa 15-20 booda immoo giraawundi zeerootti deebinaa. Kanaaf nuumti addana turre agartee poolisiin keenyas waraanichis addana ture asumarraati asuphinuu kan jedhu suni jabaataan naa dhufedha. Akka waan ofiisaa jijjiiramee Ihaadig fakkaate
qabsoo saboota qabsoo qeerroo sana fudhate jechaa. Kun ifaadha. Kana dhaabonni biyya kee jiranillee kana uummatatti himuu qaban. Yaadegi bu'aa qabsoo sabaa saame. Qabsoon sabaa isaan irratti kan inni dhufe. Isaan badii isaan cunqursa isaan waggaa 27 godhaniif ani yaadegiin olma duukaan ilaalachaa. Yaadeg deebeetu qabsoo sabaa saamee ofii isaatti keettame. Sababa baay'eetu tarreessuu dandeenya kanaaf. Sababni inni guddaan sababni inni jabaataaf inni guddaan dhaabni mormituun yaadegiin cinquu danda'u. Koolishiniin biyya bulchuudhaaf biyya naasiin jedhu Itoophiyaa guutummaa walitti qabee bulchuudhaaf qophii ta'e waan dhibeef. Oppoozishiniin hojiin haasa'ee biyya imaammateessuudhaaf of qopheesse waan dhibeef yaadegi. Anatu olterneetivni jiru ana qofaana jedhee achitti hafechaa. Arrallee waan isi gaddisiisu. Arra saammaa kana daqiiqa ammaa kanatti illee oppoozishinoonni hojiin taa'anii alternative politics, alternative policy. Yaadegi ati yoo biiroo hin jirtu ta'e siin ofiisiidhaa yoo si baafne akkasitti bushina kanarratti negosheetii goona jedhanii hojiin dhiyeessanii jira jechaadha. Maal agarsiisa kun? Kanaaf yaadegi humna tokkitti biyya sana caccabduudhuma kana walitti qabee adeemu ta'e jechaadha. Kanaaf karaa gama tokko innaa ilaalu yaadeg duwwaa baarradine jechuudha. Ofumaasaa biyyoo oppoozishiniin jabaataan dhibuun yaaddoo guddaadha jechuudha. Kanaaf amma innaa gara Suudaanitti dhufnu akka muuvimentiin kun lamaan walirraa adda ta'e haasa'uu dandeenya booda. Innaa yaadeg of sirreessu sana namni didee oppoozishiniin didee noo negosheetiin goona noo sin wajjin paaworii. Waraanni waraana biyyaati waraana irraa rakkina hin qabnu. Security structure illee reformii goona malee rakkina irraa hin qabnu. Garuu paaworii sin wajjin negosheetii goona jedhee namni isa koalishinii ta'ee namni isaa hin cinqeen jiru jechuudha. Kanaaf vaakiyuumii argatanii yaadeg vaakiyuumii keessa jiraate waggaa 27 tasfaa. Vaakiyuum agartee opposition vaakiyuum keessa jiraate yaadeg. Walakkaa akka inni hin jabaanne godhee lagatti naqee ari'ee biyyaa baasee isa biyya jiru immoo miila dhadha'ee caccabsee isa kaan immoo kottu jedheetu horii laatee fi siree laatee fi biddeena laatee fi akka inni waan dubbanne luugame jecha. Oppoozishiniin biyya jiru irra guddaan ishee luugamamteetti. Luugamama kan waa dubbachuu hin dandeenye, olterneetiivii kan dhiyeessuu hin dandeenye. Agartee hoteeluma taa'uudhaaf warra jiraatan fakkaatu jechuudha. Kanaaf yaadegi ammallee nenani yaadegannaa gadi ba'u akkuma sadeen gaddaatiin gadi baasi jedheef kanaaf. Kan sodaatu hin qabu jechuudha. Gama kaaniin agartee aktivistoonni silaa pireesharii irra godhanii kondiishinii laachuu fi danda'anii akka yaadeg barbaadutti deemu. Isaanuu yaadeg addaati jira. Yaadeguma jechuudha. Maqumaaf malee yaadeg inni afaan Oromoo dubbatu akka OPDOtti dubbata. Inni afaan Amaaraa dubbatu akka ODP'tti warra dhaaba Amaaraatti dubbata. Kanaaf kun hundumtuu akka qabsoon sabaa atamuuf gumaachi. Amma qabsoon sabaa atameera. Qabsoon annuma kana keessaayyuu isuma atamee kana keessaayyuu akka aduun kun hin dhiine eeggachuu qabnaadha kan nu jedhaa jiru. Agartee atanii aduu xiqqoo ishee warri baasan jiru. Warri tiimii jijjiiramaa jedhamu kun utuu aduun biyya sanarra jiraatee hin barbaadu. Amma isaan aangoorraa hin ka'initti. Amma hin dhiibaminitti akka aduun utuu biyya sana keessa jiraate, aduun bilisummaatu jiraate, aduun dimokiraasii xiqqoon utuu baatee hin jaallatu jechuudha. Ishuma kana iyyuu balleessuu hin barbaannu. Humnoonni cunqurfamaan ishuma kana gara dimokiraasii guddaatti ceessuu malee ishee kan akka isheen baddu ayyamuu hin qabuun jedha. Garuu immoo warra akka TPLF, warri immoo agartee dhaaba Amaaraa keessaa immoo raadikaalistii ta'an immoo kanumayyuu balleessuu barbaadu. TPLF bakka duriitti deebuu barbaada. Warri Amaaraa bakka kaakayyuu isaanii duriitti deebuu barbaadu. Hundumtuu noostaaljiyaa.
hundumtuu bakka duriitti deebuu barbaada jechaadha. Kan bakka duriitti deebuu hin barbaanne humna Oromoo qofaadha. Humni Oromoo immoo akka inni kana caalaa ta'u gochuudhaaf jabaatee tokkoomee qindoomee imaammatee toofteessee qabsoo isaatti fufuu qabaan jedha. Baay'ee galatoomii wanta waan hedduu nama walaasofsiisuudha. Nuryaa sa'aatiin nurkaa dhiibaa jiraadhaan malee meexinnoo ishee gabaabsinee waa'ee jijjiirama Sudaan keessatti mul'achuu jalqabee kana dhiibbaan gara biyya keenyaa keessatti qabaachuu danda'u tuttuqnee akka deemuun barbaada. Egaa kanuu lachuu quba qabnu kumsaa waggoota 28 darban kana miidhaa guddaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qaqqabee jiru gam tokkoon kan karaa mootummaa Sudaaniin dhufe akka ta'e ifatti beekamaadha. Dhiibbaa hamaa, dhiibbaa istiraateejikii, dhiibbaa risoorsii dhaabni kun saamichillee saamicha guddaan akka irra ga'e maaliif qubsuma guddaa biyya sana keessaa qabaachaa waan tureefi sanarra immoo darbee keessaa immoo walitti hidhannaan warra Hiwaatii wajjin ture akka mootummaa Itoophiyaa qofatu hin taane keessaa Hiwaatii wajjin sadarkaa pirezidaantichi Sudaanii kallattiidhaan daayireektilii balalanii Maqalee fa'aatti daawwannaa gochuuf argine lafa fa'aa kutanii walii kennuu jira. Amma gaa pirezidaantichi waggaa 30 olmoo akkas booda aangoorraa bu'anii humna waraanaatu mootummaa qabatee jira jedhama. Garuu yommuu ilaalame karaa ayidiyooloojiitiin garaagarummaa guddaa waan jiru fakkaatu waraanni kunis kanuma sirna duraanii sana kanuma paartii duraanii sanaan cuuphame waan ta'eef garuu maaltu ta'uu danda'a laata? Walumaa galatti biyya keessaas Hiwaati jabinaaf olaantummaa durii sana dhabuun mootummaa Sudaan kun tarii ilaalcha isaa akka jijjiirratu taasisaa laata? Yommuu kana yaadee bu'aan inni hanga yoona argate keessaa lafti kutamee kennameef sunfaan dhiibbaa gochuu danda'a laata? Maaltu ta'a laata? Mee gabaabsineetu ilaala. Ta'u mala waan baay'eeti waan Sudaaniin ilaalchisee Albashir pirezidaantii torbaffaadha Albashir Sudaanii fi eega isaanii bilisummaa isaanii argatanii bilisummaa isaanii bara 1956 argatanii warruma gara dhumaati jechuudha. Afrikaa bilisummaa isaanii argatanii gara qixa lamaanii ta'uu jechaadha. Baay'een Afrikaadhaa bilisummaa isaanii kan isaan argatanii 1960moota keessaa isaan kun waggaa 4 dura argatan jechuudha. Garuu waan maaf kana kaaftan jechuu dandeesse. Bilisummaa sana yeroo sana argataniyyuu malee amma gaafa Albashiritti amma namicha saaraa kana eenyu jedhanii Alburaan amma Alburaanitti gaaf tokkoyyuu Sudaanii karaa filmaataa aangootti baheen beeku pirezidaantiin Sudaan keessatti. Hundumti isaanii fonqolchaan dhufu. Mootummaa tokko duwwaatti demokiraatikaalii ileektirii ta'e innis mootummaa Saadiq Almaadiiti. Inniyyuu piraayim ministeeridha malee pirezidaantiin turre mootummaa Saadiq Almaadiiti gaakanii Albashirii bara 1989 kan inni fonqolchee aangootti dhufe jecha. Egaa aangootti dhufe Albashir akkuma Mangistuufaa akkuma Mallas fa'aa siraayitili staayiliin isaanii adda addaa ta'u malee diktaaterummaadhaan jiraate jechuudha. Oppositionii gaaf tokko of cinaatti arguu hin barbaadu biyyi isaanii ukkaamsaadhaan jiraate jechuudha. Keessumaatii dhaabni isaanii NISS jedhan kana National Intelligence and Security Service jedhan kana sanyii dhaabaa Getaachoo Asaffaa hoogganaa turanii sana jechaadha. Kaniyyuu immoo Dr. Abiyyis hoogganaa ture kan isaa sana wajjin wal fakkaata. Inni keessumaati nama hafuura itti kutee namni tokkoyyuu akka angoosaa irratti morkii hin goone nama doomsee nama sangoomsee bara dheeraadhaaf jiraate jechaadha Albashir. Inni kun kan biyya isaanii ilaalchiseeti gaa. Olii galatti immoo Albashirii gaanfa Afrikaa irratti
humna guddaa ture. Biyyoota lamaaf silaa abbaayyuu ture. Eertiraadhaaf Albashir abbaa jechuun dandeessa. Eertiraan utuu gammoojjii Eertiraa keessatti dhalatiin dura Sudaanitti dhalatte, Kaartumitti dhalatte mootummaan Eertiraadha. Kanaaf wannu ragaa baay'ee dhiyeessuu dandeenya. Tigraay utuu dhuftee TPLF utuu dhuftee biyya keenya hin qabatiin dura mootummaan ishee kan inni gaditti dhaabate istiraakchariin mootummaa ijoollee TPLF kan inni gaditti dhaabate Tigraayitti. Tigraay jechuun TPLF Kaartumiin yookaan immoo Sudaaniin akka ganda isaanii ganda akka filaagirii isaaniitti ilaalu jecha. Yeroo tokko eenyummeessaa malee deemuu nagada keessatti nagaduu biyya kutanii gar tokko laataniiruu fi sovereignty biyya Itoophiyaallee Sudaan Albashir jalatti baay'ee threatened godhan yeroo dheeraaf dhaabatan jechuudha. Yee dhugaadha qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis gumaacha hanga murtaa'inii qabu. Haa ta'u iyyuu malee qabsoo bilisummaa Oromoo Albashir nagada godhate jechaadha. Tigraay ijoollee Tigraay wajjin ilmaan Oromoo qabanii hidhuu, qabanii laachisuu qabsaa'ota Oromoo irratti balaa godhe kunoo ilaa kana isinii godhee ilaa kana naa kennaa jedhe nagada godhatee qabsoo cunqurfamaa nagada godhatee ittiin bara dheeraa jiraate jechaadha. Kanaafuu humnoonni achi keessaa kaanii irratti kaan suni waan haqaati jechuudha keessumaati kan inni amma kana jabeessee jajuu barbaadu yoo jiraate agartee Sudanis Professional Association kan jedhamu. Humni jabaani hiriira olirraa hin cinne kana oofe isadha. Isa dura immoo Democratic Lawyers Association kan jedhamu qabu turanii isaanis beektota jechuudha. Professionality walitti dhufee waan kana oofaa ture jechuudha. Hundeen keessa rakkoo isaanii poolitikaa caalaa iyyuu inni ammaa kun poolitikaan Sudaan keessatti gaariidha jechuu komin. Hundeen ka'umsa rakkoo isaanii inni ammaa kun inni Disembar keessa dho'e kuni. Protestiin Disembar keessa dho'e hundeen isaa ikoonomiidha. Rakkina. Maaltu ta'e Sudaanii lammii biyya isaatiif Sudaan yeroo dheeraa kan isaan ittiin qamadii bitatan. Doggomaa laataaf. Doggomaa kanarraa dhaabe Disembar keessa kana dhaabanii naani gatiin daabboo mi'aaye. Biyyi keewosii keessa seene jechuudha. Maaliif keewosii keessa? Isaan horiin qaban amma gaafa duraa bishaan Saawus Sudaan gurgurataa turan petrooleemii Saawus Sudaan. Inni amma Saawus Sudaan irraa fudhatteetti. Sudaanii amma kana walumaa gala gara biliyoonii 55 ol idaan irra jira idaan biyya alaa. Waan guddaa irra jira jechuudha. Kana hundumaa baasuu ennaa dadhabu Albashirii gatii sindee namni ittiin bitatu sana dhaabe. Ennaa inni dhaabu immoo protestiin kun jechuudha. Kan nyaannu hin qabnu damoozii dabalamaa hin jiru, namni guddataa hin jiru, hojiin argamaa hin jiru, unemploymentiin hin guddate biyyi laaqqaa keessa waan seeneef itti fufee jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf riilisti godhe Albashirii garuu dhumarratti waan dadhabee fi achirraati bu'uun dirqamatti ta'e jechuudha. Ennaa achirraa bu'uusa jalqabaa ittaanaa isaatti kennee ittaanaan isaa suni ammas warra protestii godhu sana biratti fudhatama dhabe. Siif Albashir jidduu garaagarummaan hin jiru waan jedhaniif kan godhu ennaa dhabu inni immoo deebisee namicha kunoo amma Alburaan jedhan kana Abdul Fattah Alburaan jedhan kanatti laata jechuudha. Leetanaal Jeneraaliidhaan dhis. Kanaaf walumaa galatti rakkoon Sudaanitti ka'e rakkoo biyya keenyatti ka'e wajjin wal fakkeenya qaba karaa baay'eedha. An keenyas kan poolitikaal qofaas ittiin fakkaatiin dargaggeessi hojii dhabuu, hojiin dhibamuu, guddinni dhibuu, saamamuu, corruption kun hundumtuu cunqursa poolitikaa wajjin walitti dabalameetu maayinni hiriironni irraa hin cinne biyya keenya keessatti qeerroo kaase suni ol fakkeenya qabachuu. Differensiin nu qabnu bakka tokko irratti tasfaa. Maalinni ammalleen ummi protestii sana kaase Sudaan keessaati. Kan Sudanis Professional Association jedhan kun ammallee negotiate godhaa jira. Ammallee kan militariin jedhu sana anoon fudhatu jedhaa jira. Militariin kun amma
waan baay'ee concessionii laateera har'aaf kaleessa jibbuutti har'afaa fakkeenya kaleessa faayee waan gartee teessisfaayee maal godhee qabeenya albashir hunduma isaa deebiseen saama jedhee namicha security in ariyee namicha defense force in ariyee ammayyuu satisfied hin taane ammayyuu noo hin barbaannu yoom deebiftee sibiliitti angoo kana kennita jedhee dhaabatee jechuudha. Agartee waa'ee miidiyaa iyyuu dabaleera miidiyaan yoo laba akka ta'uuf hawaadaa seeneera dhugaadha jijjiirama adda addaa jijjiirama tokko agarsiisaa jira akka haalatti jalqaban irraa. Concessional laataa jira jechuudha. Kun maali umni protestii sana geggeessu bakka itti galu beekan jira. Agartee kan keenya immoo kana godhillee jedhee kan mootummaa gaafate jechuudha. Innaa mootummaan aangootti dhufu calluma jedhee fudhatee deebi'e jechuudha umni protestii godhe sun. Negotiating goone. Noo ammas fuunee yaadeetti daballaa yookaan immoo noo ministeera akkasii niwutiraaliif inni akka inni ta'u amma fakkeenyaaf kan isaan gaafatan irraa prime ministerii kan ta'uu qabu siviiliyaaniidha. Independent patriotic jedhama maqaa isaallee baasan. Nama akkasii prime ministerii gochuu barbaannaa jennaan alburaanii considering godhaa agartee negotiate gochuu organized gochuu kan warra protestii sana geggeessu jecha. Waan inni gama keenyaan nu dhageeffataa ture maal anatu geggeessa na agartaniittu barnati geggeessaa jira. Ka jedhu malee kanarratti negotiate godhee kanan jijjiirsisee kanarraa kanatti gallaa yeroo ultimate time nuyi negotiate goone ammasitti deeman jedhee namni dubbate jiru jechuudha. Kanaafuu different jechuudha. Kana malee immoo ammas kan different ta'u oppositionii Sudaan hundumti isaanii ol ga'anii ultimatumii kennaniif jechaadha alburaaniif. Maal jedhanii kana barbaannaa ati immoo gaafa akkasii aangoorraa gadi dhiisuu qabdaa jedhanii kennaniif jechuudha. Whereas oppositioniin biyya keenyaa namni tokkoyyuu namni ol ga'ee mootummaarra pireesharii kaa'ee hin jiru. So ilaali garaagarummaa inni qabu jechuudha. Koziin protestii kaasee baay'een isaa olaa fakkaatu iyyuu malee akkinni itti handilli ta'e jechuudha. Arralleen isan diirama isin jedhetti hin deebi'a. Arralleen oppositioniin biyya keessa jiru ultimatumii mootummaa kanaaf kennuudhaaf dandeettiisi beekumsas hubannoos ittiin qabu. Waan si gaddisiisu. Waanni oppositioniin biyya keessa jiru godhu maaliin mootummaa wajjin dhaqee mana naa kennii, hoteela na kaayii, makiinaa naaf kennii, eegumsa naaf godhii kun ultimatumii miti. Agartee kun cheenjii miti. Achitti garaagarummaan nu qabu. Kanaafuu kun background isaati. Maali consequence maali inni kan inni biyya gaanfa Afrikaa irratti fide nu jedhu alburaanii akka albashiritti deemaaf hin deemuu isaa hin beekne. Amma waan inni beekame hin jiru. Waan inni nu beeknu tokko garuu jira. Maali inni lamaan isaanii iyyuu National Congress Party jedhan kana ke Democratic maal jedhu maqaa isaanii paartii sana keessaa dhufan. So alburaan nama diidaamin is not a new man. Nama waan albashir godhaa ture hin beekne miti. Alburaani fira albashir nama hin beekne miti. Diina albashir nama hin beekne miti. Alburaani waa'ee South Sudan kan nama hin beekne miti. Waa'ee Darfur nama hin beekne miti. Alburaani ammaaf maqaan isaa listii keessa iyyuu hin jiraatin malee innilleen dhaqee waan himata ICC irraa kana fumin warra international criminal court jedhan kana kan albashir himatamee jiru fi namichi abiin afuu inni jedhamu sun kan isaan itti himatanii jirani alburaan faalleen isaanirraa fagoo jechuudha. So possibility isaa maal jechuudha? Possibility isaa of eeggannoof jedhee karaa albashir deeme sanarratti luuccifachuu hin danda'a kun tokko. Sodaa ittiin gaafatamna jedhee wanjalatti gaafatamna jedhee karaa sanarra deebuu hin mala waan possibility. Kabiraan immoo gaaris ta'uu hin danda'a. Yoo oppositionii fi warri professional association jedhan kun jabaatanii
itti cichanii ammallee agartee concessionii kanatti baay'isanii gara dimokiraasiitti finyoo morma isaatti dhaatanii gama dimokiraasiitti isa harkisuu hin danda'u ta'a. So arratti conclude gochuu hin dandeenyu waan Sudaan keessatti deemaa jiru. Garuu waan nuyi beeknu maal inni naannoon sun keeyosii ta'uusaa South Sudan already keeyosiidha. Darfur already keeyosiidha. Darbee immoo nullee nagaa hin qabnu karaa Sudaan dhufee lafa nurraa guddate sana kun hundumti isaa naannoo sana volatile naannoo sana ituu abidda itti dabala jedhee tabii yaadda. Anuma dubbiin dhugaadha. Mootummaan Sudaan yookaan Sudaan akka biyyaatti fedhii akkamiyyuu qabaattu dantaa hanga yoonaa argatte sanaanis kennaa lafaafaa sana fudhatee waan gara biraa hundumaa sana'uu ilaaltee tarii ejjennoo qabaattuyyuu haalumti immoo biyya inni kan Itoophiyaa keessaa kun mataan isaatu keessaa haalli poolitikaa Itoophiyaa keessaa kun mataan isaatu waanuma ejjennoo ifa ta'e tokko qabachuuf hin dandeessifne waan ta'eef maalirra jiraasaa maalitti adeemaa qofa miti maalirra jiraaniyyuu haala rakkisaa ta'e kana keessatti eenyuyyuu ejjennoo ifa ta'e irratti qabachuun rakkisaa ta'a garuu dubbiin lafaa. Waan tokkotti itti si dabalata faa'e waan Sudaan keessatti ta'u itti baasaa baruudhaaf kan Saudi Arabiyaatii fi United Arab Emirates waan isaan godhan sana gargaarsa isaan godhanii sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sudaanii amma kana gumbulloo tokkoyyuu harkaan qabu. Kan inni ittiin jiraatu gargaarsa Saudi Arabiyaatiin ammas immoo kan warra UAE jedhan kanaan. Waan isaan isa gargaaraniif immoo inni guddaan Sudaanii isaan wajjin ta'ee warra Hutsi jedhanii warra Yemen keessaati waraanaa jiru kana isaanii waraanaa jira. Alburaan waraana kana itti fufamoo hin dhiisa inni jedhu beekamuu itti jira jechuudha. Because biyyi tokko ikonoomii malee hin jiraatu. Sudaanarra dumbulloo tokko lafaan qabu. Horiin dhufu horiin inni ittiin jiraatu hundumtuu Saudi Arabiyaa irraa dhufu yookaan immoo United Arab Emirates irraa dhufu. Kanaaf inni isaan godhanillee akka isaan itti gargaaranillee murteessaadha jechuudha. Sudaaniin garam jarri kun lamaan Sudaaniin garam dhaqachuu barbaadu. What are they intending to take Sudan to? Eessa gara dimokiraasii dhaqachuu barbaadu moo garuma abbaa irreetti qabanii akka garaa isaanii gochuu barbaadu. Kunillee barbaachisaa jechuudha. External factoryidha jechuudha kun kan inni jiru. Kaani biyyoonni ollaasaa warreen akka Uganda even to some degrees South Sudan illee kan waan abiddi isaan itti buufani yookaan immoo gaasni isaan itti naqan yookaan immoo kan isaan dhaamsan sun murteessaadha jechuudha to some degree. Kanaaf Sudaanii amma miixataa jira. Sudaaniin deenya amma for the next torban sadii ji'a tokko ji'a sadii ji'a shan eeguun barbaachisa Sudaan. Sudaan miixataa jira. Garuu biyyi dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya irratti dhiibbaa guddaa qabaate. Poolitikaa biyya keenya irratti dhiibbaa guddaa qabaate. Akka namaatti immoo namni poolitikaa Itoophiyaa irratti Eertiraa Tigraay nuyi dabalatee dhiibbaa guddaa qabaate Albashir. Humni guddaa sun achi buqqa'uuni konsekwensiin qabaataa konsekwensiin isaa inni guddaan gaariidhaaf ta'a jedhee yaadanii karaa gama kooti. Baay'ee gaariidha. Waan hundaafuu akkuma jechuu yaale egaa Sudaanii fedhii ishee ilaalchisee maaliyyuu haa ta'u Itoophiyaa irratti ammayyuu murteessaan tasgabbii biyya keenya keessaa ammayyuu murteessaan jabina mootummaa biyyattii geggeessuu kana fa'aa waan ta'eef dadhabaa eenyuyyuu callisee ilaalu itti yaa'etiyyuu akka salagaa marqaa jedhan itti fayyadamuu yaala. Kanaafuu ammayyuu walga'iin amma warri hadigitti jiru kun baay'ee murteessaadha. Qalbii horataniituma waan gara ummatichi barbaadu gara ummatichi fedhutti geessuun yoo as ba'anii gaarii ta'a. Kanumaan haa xumurannu yeroo keetii baay'ee galatoomii nagaa ta'e nu jiraadhu. Ayyaana guyyaa guutuutaa immoo kabajachuu itti fufnee jirra. Isinis naannoo keessanitti ittuma jirra quban qaba. Meegaa wareegamtoota keenya yaadachaa itti fufnu nagaatti nu bulii nagaa nu jiraadhu jedha. Nagaan jiraadhu guyyaan wareegamtoota bara baraanaa jiraatu.
qabsaa'onni keenya kabaja qabu. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo guddaadha. Baay'ee ulfaadhu hiree kanaatiif. Ulfaadhu adis nagaa ta'e. Jabeni bubulana base de gadeni inkenu daloni biya basa le jarkadu amor kurasasa injira daloni jabeni bubulana base de gadeni inkenu daloni biya basa le jarkadu amor kurasasa bobo kizajira keroni gumada basa jabeni intenye arasi fininsa akuma kale seti gadeni bobo kizajira keroni gumada basa jabeni Nakaduti kae sinyarum kuntu fida lole nyuma kita gartisi abani sodu e kaera ilma tuwe gakarabasa sanyi bajaza tu darara warabeti eki kaera warabeti eki kaera warabeti rowi kaera warabeti eki kaera warabeti rowi kaera lolia kero irre tokuma jimsena gamtomne tokomne dina bukuna Gamtomne tokomne dina bukuna ya kero irre tokuma chimsina tokomne gamtomne dina bukuna ya kero aso kugaren karara ya kero illol tu kae findoltu ya kero siliksi hunde mbukisi ya kero akai navne dishi ya kero irre tokuma chimsina gamtomne tokomne dina bukuna tokomne dina bukuna hambora Walaga salale arsira balera sululta sandafa shawara burayu finfinne romia Jabeni bubulana base de gadeni inkenu daloni biya basa le jarkadu amor kurasasa injira daloni jabeni bubulana base de gadeni inkenu daloni biya basa le jarkadu amor kurasasa bobo kizajira keroni gumada basa jabeni intenye arasi fininsa akuma kale seti gadeni bobo kizajira keroni gumada basa jabeni Fisa demo aduno sonin karati ofete abia gatiftu jarren garanke si koranti firuma o firre fatti azu duani le fera wadala kobalo lunta panumbasu gamda lolutu irrajala gamda lolutu irrajala chemne lolutu irrajala gamda lolutu irrajala chemne lolutu irrajala lolia kero irre tokuma chemsena gamtomne tokomne bukuna ya kero irre tokuma chimsina tokomne gamtomne dina bukuna lolia kero irre tokuma chimsina gamtomne tokomne dina bukuna ya kero irre tokuma chimsina tokomne gamtomne dina bukuna ya kero ori jadina kero ya kero dinja kola turoro ya kero ya boki suboni lolu ya kero isa kana jesu tolu ya kero irre tokuma chimsina gamtomne tokomne dina bukuna